Harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii keenyaa nageenya isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma baratamee guyyaa har'aa sirba baay'ee beekamaa ta'e sirba yaadannoo irratti maaliif akkasitti sirbuun barbaachise? Haala kanaan duratti sirba biyya alaa keessatti biyyoota addunyaa keessatti sirbame sirba akkamiidha kan jedhu isinitti agarsiisuu ni danda'a. Garuu asitti kan isiniif galuu qabu dhugumatti uffannaa akkasii uffatanii gara miidiyaatti ba'uun lammii Itoophiyaawii tokko yookiin dhalumti namaayyuu irraan eegamu. Maaliif miidiyaan namoota hedduu bukkee ga'a. Viidiyoon akkasii namoota hedduu bukkee ga'u. Namoonni ijoollonni jenereeshiniin maalirraa baratu? Viidiyoo kanarraati maalirraa baratu? Gara fuula duraatti isaan amma jenereeshinii qabaachuu danda'u, dhaloota qabaachuu danda'u, ijoollee qabaachuu danda'u. Artistii yaadannoo mucayyoon asirratti viidiyoo kanarra kilipii kanarratti akkasitti hojjettus ijoollota qabaachuu dandeessi. Dhugaan jiru garuu kuni waaqayyoo duukaas kan walitti nama buusudha. Maaliif uffannaa asirratti akkasitti uffatamee jiru kana ilaaluu dandeessu? Dudduuba deebistanii irra deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Kun aadaa fi safuu kan cabsudha. Nama duukaa, waaqa duukaa kan walitti si buusudha. Yaarid maaliif akka kana ilaalee yaada kanaan akkamiin akka akkasitti hojjete? Uffannaan kun yoo uffannaa kan biraatiin galtee hin bareeddu, kilipii sanatti hin bareedu. Dhuguma tarastee haasa'uuf yaqa. Dhaloonni maal barata kanarraa? Fakkeenyaaf dhaloonni kanarraati maal hubata? Gara maalitti nama geessaa kun? Mee akka hubannoo keessanitti ilaaluu dandeessu. Uffannaan kun dhuguma uffannaa sirriidha. Aadaa baratamedha. Akkasiin uffatanii osoo deemanii maaltu isinitti dhaga'ama? Uffannaan kun amma gidduun isaa ciccitaadha. Haala nama ajaa'ibudha. Irra deebi'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Footoo qofa zuumii godhee jechaadha. Ilaaluu dandeessu. Footootiin isinitti agarsiisa. Waan hunda irratti dubbanna. Viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatina, laayikii godhaa. Egaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatina, laayikii godhaa. Hiriyoota keessan bukkee haa ga'u. Ilaalaa. Nikii Manaajee jedhamti. Kan fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos naannoo safuu ishee harma ishee kanarra jiru kun waaqayyoon illee sodaattu warra safuu cabsan, safuu hin beekne, waaqa duukaa wal lolanii wal nama lolsiisuu barbaadan akkamittiin viidiyoo kana isaan faana akkamittiin warra bishaan gamaa faana wal fakkeessee hojjechuu danda'e? Argaa jirtu uffannaan kun tootaalii baqa shaashiin akkasitti uffatamu. Laayik kun qaama guutummaa guutuutti mul'isaa jira. Kunis garuma sanatti dhaqaa jirti jechaadha. Garuma sanatti deemaa jiru jechaadha safuu cabsanii. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf artistoonni keenya kana fooyyessuu qabdu. Kun sirrii miti. Safuu uummataa, safuu waaqayyoo hin jaallanne, akkasitti hin guddanne. Artistii yaadannoo mucayyoon kilipii kanarra galtee maallaqaaf jettee waan hedduu hojjechuu dandeessi. Garuu irraa deebuu qabu. Kanaaf irraa deebuu qabu. An kan naan galle namoonni akkamittiin akka faarfannaa hin ilaalle, manzuumaa hin ilaalle, miidiyaa amantii garaagaraan hin hordofne, garuu muuziqoonni akkasii akkamiin akka isaan viiraalii ta'an sadarkaa gurguddaa irra ga'anti naaf hin galu. Kanaaf yeroo hunda wanti isinii galuu qabu tokko yoo jiraate haqaa faqa jechaadha. Waan ilaaltan adda baasaa beekaa. Amma uffannaa akkasiin erga hojjetanii nuti ilaaluun nurraan eegamu. Yoo irraa baratanii irraa deeban deebuu. Irraan deeban taanaan garuu viyuu guddaa taasisuu, ilaaluu, waan garaagaraa sana keessa seenuun nurraan eegamu. Sababiin isaas duukaa gara hamaatti gara badiitti deemuu waan dandeenyuuf jechaadha. Kanaaf dhugaa isinitti himuudhaaf Nikii Manaajee viidiyoo irratti akkuma argitan kana kilipii muuziqaa akkamii hojjetti uffannaa akkasiin? Uffannaa safuu cabseen kilipii akkamii hojjetti? Ri'aaktii godhee isinitti agarsiisa. Maaliif akka muuziqaa kana haala kanaan hojjetan
anaaf hin galu. Kana kan Waaqayyo habaare, kan Waaqayyo jibbe, jibbamoo kana safuu cabsanii hafuura hamaa kana duukaa ka'anii uffannaa akkasiin hojjechuu jechuun safuudha. Isaan wallaalanii hojjetan kan biyya keessa jiraatan garuu sana duukaa wal fakkeessanii koppii godhanii hojjechuu hin qabanin jedha. Itti fufee isinitti agarsiisa. Turtii gaarii. Baay'ee nama saalfachiisa. Garuu immoo irraa barachuu waan qabdaniif qabadheen dhufe dhiifama guddaa naaf godhaa. Amma xumuraatti akka kilippii kana hordoftan abdiin qaba. Akkuma ilaaltan kilippiin kun mucayyoo suurarra jirtu sana Niikii Minaaji kan jedhamtu sana. Niikii Minaaji jechuun hafuura hamaatiin kan geggeeffamtudha. Sagantaa kan ishee irratti guyyaa biraa dhufee isiniin barsiisaa rakkoo hin qabu viidiyoo biraan. Garuu amma kan isinitti agarsiisuu barbaade riyaaktiin kun muuziqaa amma hojjetame kana duukaa kan wal fakkaatudha. Argitanii jirtu harka isaa maal akka godhu baqa mul'isaniiti kan isaan hojjetaa jiranii. Hafuura hamaan isaan deemsisaa jiranii. So nuti kanaaf warri biyya keessaa isaan ilaalanii irra deebanii mul'isuu qabu. Irra deebaniiti hojjechuu qabu. Warri har'a haala kanaan hojjetan kilippii uffannaa akkasiin warri hojjetan guyyaa boorii immoo gara fuula duraatti immoo akka isaan akka ijoollota kanaan akka warra badoo kanaatiin hin hojjenne maal beekna argaa jirtu. Uffannaa kilippii sanarratti argitan kun kalasii isa dhumaa beeksifatanii jiru. Kanaaf of beeksisanii jiru. Kana caalaan wanta isinitti agarsiisuu barbaadu hin qabu. Waa'ee kilippii kanarratti irra deebitaniis deemtanii akka ilaaltaniif mini. Maaliif wal fakkeessee hojjete? Bu'aa maalii argata? Maallaqaa fi boor gara akka warra kanaatti akka isaan hin deemne maal beekna nuti? Ragaa maal qabna? Kanaaf hordoftoota chaanaalii koo irraa of eeggadhaa. Yoo isiniif danda'ame irraa baradhaa. Irraa baradhaatii of eeggadhaa. Hin hordofiina. Sabiskiraayibii yoo taatan jalaa ba'a. Ani isin barsiisuuf hin fide. Galatooma viidiyoo biraan amma wal agarutti turtii gaarii.